السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني أكم جرتن المانورمو بقى نججراتن إسنين جدا نموني سلكين إسني في الأمو دي الأمو يوجدو نمني إسن رات لفتشو داف كونيكشن يساو كإنترنت في تأتيس شبكتشو بربادة شبكو داف deemtanii fakkeenyaa fi sitiin keessa galee isinitti agarsiisa yoo isin hidhamuu dide furmaan isaa maal ka jedhu rakkoon isaa eessa jira ka jedhu isinitti agarsiisuu barbaada na faana bu'aa. Sitingii keessa seennaa sitingii jechuun sitingii keessa seennaa sitingii isa kana na faana bu'aa. Sitingii yoo seenne connection kan tunna connection ka jedhu kana connection isa kana gadi tunna achi booda silkii namaa hidhuu kan shabakuu barbaanne mobile hotis inde treating ka jedhu kana tunnacha mobile hotis treating isa kana jechaadha. Isa kana gattunna yoo isa tunnu numba namocha hin tunna numba namocha didilaal sila mobile namaa shabakuu barbaadde mobile host ka jedhu kana ooni ta'uu qaba yoo tuqulaan hin banamu cufaadha. Sababni isaa maali yoo jenne iddoo rakkoon jiru isinitti agarsiisaa na faana bu'aa. Ufduba deebineetini bakka konnekshinatti deebine konnekshin kanatti deebine konnekshinii kan tunnaa achi booda daataa yuus ka jedhu kana gajala kana daataa yuus isa kana tunnacha daataa yuus isa yoo tunne daataa oon ka jedhu kana sitti daataa seever oon ka jedhu kana isa tunnacha yoo tunnu isa kana oofii ta'uu qaba inni kun oofii ta'uu qaba jecha oof goone jirra amma deebine kaan bananna jecha kabilbila namaa xalafu. Okay, achi booda konnekshinii keenya irra seennaa mobile hotis utilitiin ka jedhu kana deebinee tunnaa amma nuu banama jecha inshaallah amma banamee jira bifa kanaan namaa hidhuu shabakuu dandeettanii jechaadha. Inni biroo ammoo kan itti aanu ka biroo ammoo bilbilli keessan shabakaan isaa isin jalaa dadhabe fakkeenyaa fi warri daataa moobaayilii fayyadamtan shabakaa yoo isin jalaa dadhabe furmaata isaa isiniif himaa hanga xumuraatti na faana bu'aa. Akkasumas warri waayifaayi fi mana keessaa isin jalaa dadhabe sababni dadhabeen maali akkamiin sirreeffachuu dandeenya ka jedhu isinitti agarsiisaa na faana bu'aa. Sitingii seenna sitingiin isa kana as dhumna sitingii achi booda connection kayo kana oona connection kana hodhoomne achi booda mobile network isa kayo kana oona mobile network achi booda access point name kayo kana oona access point name anam data fayyadama data viva internet dha kanaafu viva internet kana argadhaya yoo isa argadhaye maaltu naa baha APN kana gadhoomna APN kunini viva jedha viva kana biratti barreeffamni biraa jiraate biraa haxxanii viva qofaatti dhiiftan jecha yookiin sim kaardiin keessan ka biyya fedhe jiraadhaati wanti biraa akka biratti hin dabalamne okay jettanii misirri jira. Inni biroo ammoo kana gadi dhufne beerer kan yookaan oona beererii kana an specified jedha isarraa kaaftanii LTI irratti gootan jecha LTI kanarraa balleessuu qabdanii LTI irra godhuu qabdanii achi booda okay gootan jechaadha. Mobaayilii keessan warri ammoo waayifaayi fi fayyadamtan waayifaayi fi mana keessaa fayyadamtan akkaataa isaa isinitti agarsiisaa na faana bu'aa. Asuma jala jirra asuma jala access name point jala jirra vivanetti kana gadhoomna achi booda isa dhaqna lakkoofsa itti galchinacha bilbila irra dhaqneetiin waayifaayi fi yoo isin jalaa dadhabe akkamitti sirreeffanna ka jedhuufi dhuftanii maal gootanii star gootan star hashtag 2 6 hashtag kana oftanii kan irratti wada okay jettanii
warra waayifaa fi hin biteef jechuudha. Ni eenna saba neetworkiiti star hashtag 2663 hashtag akkanatti nu baay'achaa maal gootanii asirra dhooftanii refresh wifi kan jedhu kan isa kanarra dhooftanii yoo jettan isinii banama jecha wifi seeraa isin hojjeta. Isa bantanii kaatanii bilbila cuftanii yoo bantan wifi keessan haala haarawaan isin hojjeta jechaadha. Ani amma cufuu waan hin barbaannee fi bifa kanaan deemuu qabnaa. Akkasitti warri gaafii qabdan gaafachuu dandeettanii galatoomaa. Yeroo biraa waan biraa qabadhee isinii dhiyaadha. Fayyaa fi nagaan naa turaa jedha. Dhumarratti namoonni yuutuuba kiyyaa hin beekne tiktook hoo jala seentanii argachuu dandeessanii liinkiin isaa tiktook jala jira. Kennaa fi tiktook kiyyaa asii soo dhuftanii asicha kun yuutuubii bakka tana jiraatti bakki gurraattiin tuni yuutuubiidha. Yuutuubii jedhamti bakki tun isa yoo gadhooftanii gara yuutuubii isin fidaa jechaadha. Yuutuubiin keessa kana shaashii yuutuubii jedhu kana booda upload fayyadama dhooftanii wantoota baay'ee as jala argachuu dandeessanii wantoota adda addaa as jala argachuu dandeetta isiniin jedha. Yeroo biraa waan biraa qabadhee isinii dhiyaadha. Hangasittuu nagahaa fi fayyaadhaan naa turaa isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.